deebisuun maal goona nuti amma ishee kataaniitu taswiirratti goonama. Ustaaza Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jarana booniyeen gaabbuun dhabdu. ati jechuun akkanumatti osuma teessoo aniif ustaazni walitti deebinee inshaallah ka daa'ima keenya argitu toota. Kun akkuma argitan walitti deebinee ilmoo wajjin horannaa garuu lammaffaadhaaf isiniif eeyyamna. Targiidheen gedda Dubaayeen keessatti ta'e irratti immoo jaartii fuudhee jechuun danateera. Sheer godhaati mucaa olaawii tana biraan ga'a. Wallaahi ijji ka keessa nama guutuu fi ka boqoon nama caccabxuu fi yoo bishaan gahaan qabaateen. Maaltu sin dhibe garuu waan jarri wajjin keessa dabarsan beektu. Namoonni tokko tokko immoo qilleensa biyyaa fa'ii jedhaa jiru. Nu maaliif akka jechuun deebi'ee dhufe kun ookinooriin keessan qashtiin qimamiin dammi keessan dammi Oromoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buskutiin asham harka fuunee hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jiruun jireenya aafiyaan akkamiin isiniin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Anyway samoona kan isin jalaa babbadeeta akkuman gaafan chaalenjii fixee aaran galfadha xiqqoo isiniin jedheen ture. Kanaafan xiqqoo si aara galbuuna miti yeroo kana beektu miti gadaanoo jimmaatti. Kanaafan xiqqoo isinirraa babbadee har'a viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akka isin yaaddan beekaa kana booda immoo isin jalaan badu isinii galee qashtiiwwan koo babbadee hordoftoota koo isin jalaan badu lamu. Maaliifuu viidiyoo kabraatiin viidiyoo bobbaarsoo barsiisa kan fataa zanaa ittiin jennu kan yaaddoo nu baasu jechaadha. Isinii qabadhee dhufeetan jira samoona kana waadanuun nu miliqe jarana. Maaliif kunoo kottu kun si jala ba'eera maaliif naan jettanu? Maaliif viidiyoo naan ergitanu? TikTok irratti ku Oromoo show jettanii mention godhuu dandeessu. Maaliifuu kanaan booda Oromoo show jedhaati kunoo TikTokiin koo kana acharratti viidiyoo naa ergaa. Telegramiidhaan waan adiidhaan na erguu dandeessu. Maaliifuu viidiyoo isin nuuf ergitan irratti fataa zanaa jennaa wajjiniin kolfina. Warreen immoo chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan yoo fuulli haara isinitti ta'e abshiruma inna hinaa subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana illee beemee chaanaaliin keenya su jala qabbanaa'eera. Hundi keessanuu godhaa bareechaati rukutaa bareechaati isinii galee gara viidiyoo. Amala dhiiraa keessaa nantiin jibbu dhiiruma si jaallatee si bira taa'ee miidiyaa irratti isa arguu lafatti isa arguu. Wih, sattiin akkam bareedde mucaasiin kun hin bareeddu akkuma nama siin mari'atu wayii haasaa kun nagara sitti fakkeessitiyyuu abbaa sana jajala. Nama akka kanaa hibbaan dhibbatte qalbiinsaa qixxeensi bira hin jiru. Walumaa galatti akka dheessi dhiisee deema. Namani naani achumaan dhiisaa biraa ka'aa deema. Hin karakkarinaanis amma dhagee dhiira ammas koomantii jalatti fooloo naa deebisu bareedduu koo. Sinjaalladha bareedduu koo maashaallah namatti tolte jedhu kunis hibbaan dhibbatte nama jaalalaatu sinjaallatu. Namni tokko yoo nama jaallate abaddaan kan biraa yoo bareeduu miti lafti bira bareedetti hin bareeddu. Ati illee yoo isa jaallatte bareeduu miti kan biraa yoo akkam lafti bira bareede sitti hin bareedu dhiirri bira. Wallaas dhugaati bira. Roona asoodaa qararaa yaa kan jaalladha miira keessan gadaa. Walumaa galatti jechuudha. Dhiira kana achumatti jechuudha duuni taa'aatti duuni sitti masanatti dhiiside. Deebitee ilaaleen dhugaa akkanatti ilaaleen sina waatta wallaa. Isa maastiqaatti booddee deebina. Dhuguma dhiirri maal taatanii dhiirochi maal taatanii al tokko atu qabdanu kan biraa waan argi bira deemtanii qabu waan argi jettanii. Koomenti bareedduu koo manaan bilbila kee keessoodhaa manaan arge isinii galee dhiisaa hin naffa'u isinii galee garuu xabbafadhaa maaliif dhiirri haga afuriitti eeyyamameef isinii galee kanaaf 3-4 yoo laalle rakkoon qabu garuu isin nama tokko qofa wanta kanaaf si deebi'ee giftii koo si deebi'ee. Biyya dubartoonni dhiira dhabuudhaan keessatti rakkatan Laatiiviyaa keessatti namoota 10 karaa gubbaatti agartan keessaa 9 dubartoota. Akkana jechuun dubartoonni dachaa 10 dhiiratti naanna'uu jechuudha. Akka qorannoon agarsiisutti dubartoonni Laatiiviyaadhaa 5-6-7 ta'uudhaan halkan dhiira tokko teekistiidhaan bilbilaan janajjanaa buluudhaan hirriba dhorkanii jira. Dhiironni parsantiin muraasni biyyattii keessa jiraatanis araada dhugaatii alkooliitiin qabamanii waan jiraniif jecha shamarran biyyattiidhaa
dhiira lammii biyya isaaniitti heerumuu caalaa dhiira lammii biyya biraatti heerumuu akka filatantu dhagahamaa jira. Shamarree Laatiiviyaa takka fuudhaaf yoo barbaadde maatiin isii mana jireenyaa makiinaa moodeela haaraadhaa wajjin isitti heerumsiisu. Kanaafuu warri jaalalleen keessan isiniif boonte yookaan maatiin isii gabbara isin gaafatan Laatiiviyaa deemtanii sanuu wacii teessaniin odoon ta'e wacii isiitiin fuutanii jireenya bareedaa jiraattuu dandeessaniin isinin jaa warreen odeeffannoon isiniif kan isinitti tolte chaanaala kana follow fi like godhu. Maala sii goona jarana dhiiroochee maala sii goona kunoo akkas jedhama har'aam maala sii goona gaa maala sii goona Laatiiviyaan biyya koo biyya haadha innaataa gar Laatiiviyaa maala sii goona jooru mee natti maamee Amborinka ana Amborinka paaspoortii koo fudhadheetan Amborinka Laatiiviyaa karam akka ta'e qofa natti maati waan arge amma chaachaa makiinaa mana minaame maal jechuudha kun maal jechuudha nu asiirra kannaa achi Laatiiviyaadha dhufe sii dhufe samoona kana immoo ciini tokko cidha tokko Dubaay irratti akka tokko ajandaa kaasee ture isaa wal qabatee namoonni tokko jaartii fuudhee jechuudhaan poostu godhaa jiru. Maaltu isin warri koomentii barreessite rabbiin fayyaa isin hin godhin jedha. Mee viidiyoo kana ilaalee koomentii dubbifnaa eessayyuu hin dhaqina. Gara viidiyoo. Dabala keessan gaarii fuudha gammada. Isin gaa gara koomentii. Wal qayyaraniititti kennanii moo? Dura siisteeri sitti ergite moo laggii ziiruma ani baguma du'e jennete galee osoo hin argin laggeen arguutee malee jenneen jiru rabbiin fiilteroo muriinuu badheeressu malee rakkasa fuudha boo waba hundaa buu isin gaha garuu warri koomentii fayyaan qabaatan isin bultii namaattis dhuftanii namaarra sitan yoo namni jaallatee dhuftanii namaarra sitan hamba yoometti qoyyaame guyyaa tokko namaan gammaddanu Rabbiin jireenya keessan gara dhumaa kana rabbiin boqqoisiitii rabbiin abareechu. Akkuma asirratti dhageessan koomentiidhaanis arrabsoo garaagaraatiinis jaartiidha kun akkasii waan hedduutu irratti dubbatamaa ture jechaadha. Maaliifuu mabruuk jechuun barbaadaanis mucichaan jechaadha. Maaliifuu dhiisaa isin meemee gara jiruu keessan tolchaa meemee kan namaa dhiisaati. Maal ta'an amma jarku wal biraa bareedu. Fikiris kami kabari miti fikiris sabr dosa rabbi ataisu. Obbolese ke rabbi amkesu. Amin. Rabbi obbolese ke amkesu. Amin. Ijana ma rabbi rahakam. Amin. Rabbi oli safud. Amin. Obbolese ke nahu jabali fi obboleti ke nya. Obboleti ke suwaya bismillah rabbi walati hamisu. Amin. Ijana ma rabbi rahakam. Hasira rabbi rahakam. Amin. Jalan le jara fikiris kami kabari miti fikiris sabr dosa rabbi ataisu. Ijara adam basin. Rabbi adam basin. Kabenya gudda rabbi akannu. Gammachuu rabbi adabaluuf. Kanatti aansuudhaan inshallah kan sirbine hangama kiyyaan geessifatee jira. Assalaamu alaikum. Sheekha Shinniyoo kan Hamzaa Shimii hamilee kennaafi. Akkasitti gaafataa godhamee darbanii namoonni tokko immoo kanuma irratti dubbataa jiru hedduu. Sheer godhaati mucaa olaawii tana biraan ga'a. Wallaahi ijji ka keessa nama guutuu fi ka boqoon nama caccabxuu fi yoo bishaan gahaan qabaatiin yoo hirriba gahaan qabaatiin laazima guyyaatti bishaan leetira 3 fixuu qabdi. Wallaahi dhugumaa bar yoo san hin ta'in ijji keessatti nama achi tarte akka jaarti dublatti boqoon namaa hin cabxi nyaata yoo gahaan nyaatini hin deebi'e yaani yoo hirriba gahaan qabaatini laazim yoo firaafireem fayyadamini zimuma jedhanii eeshima madaamii yoo nyaatan zimuma jedhanii kobisima madaamii yoo nyaatan iji keessa nama buutii boqoon nama cabxi yoo hirriba gahaan qabaatinis gizee hojii keessa fixanitti hirriba keessa lash jedha. Wallahi dhugumaa bar namni idimee fi miti fuulli kan iji keessatti nama tartuu fi bishaan dhaburraa bishaan gahaa dhaburraa wallahi dhugu. Waayinaa wirratti waan siniin galiintu jira. Innis maalidha? Akka waan Dubaayitti dhufeen taluu kana argeet taasoftu akkasii miti. Intaluu Saawudii turte Saawudiidhaa galtee biyya wajjin jiraatan nikaa waliin qabu durumaanu. Biyya wajjin jiraatanii zargii eessatti abaafannu jedhanii mari'atanii Dubaay taasisanii intaluu Itoophiyaatti gatee wanti naawwiin dura dhufeef zargii waamuuf ishee. Zargii waamee yoo jedhu bulee afurmoo shan yeroo afuu xaayiroon jaartii naawwii qabatee Dubaay dhufe ishee. Sini agalu achiini sijjamara warroonni waggaa 7 waggaa 8 biyya Arabaa teessanii qilleessa biyyaa galtanii argine akka barbaaddanaa saasin ishee waan biyyi nama fakkeessuun beektan ishee.
Achiin namni keenya gaafuma Itoophiyaa irraa yaani biyyuma Arabaa irraa gadi buutee bulii lama bulii sadii bultee yaani nyaata si nyaachisu qilleensa si wallaalchisa waan ta'eef qoraan azaabaa fakkaata jechaadha. Malee mucayyittiin hin bareeddii arga qabdii waan Itoophiyaa turtee fi yaani qilleensatti wallaalte ta'a malee yookiin dulloomtee yookiin akkasintinii jettee tokko tokko naawwii ishiidha gaditti ilaalanii intaloo ol fuudhanii ilaalan akkasii miti naawwiinu nama guddaadha ishee ani qaamaan beeka nama guddaadha ishee nama xiqqaa miti silazii wanti isin hin galiin kana mucayyoon Itoophiyaa waan turteef qilleessa faana waan wallaalteef malee nama guddoo taateef miti. Maaliif haa ta'u dhiirri garuu xiqqaadhaan jedhamu intaloo dhiirri xiqqaadhaan jechuun dhiirri guddaadhaan jedhamu haa ta'u. Maaliifuu waan jarri keessa darbanii wajjin harii kana jaalalaan gahanii amma wal fuudhan jarratu beeka. Maaliifuu namni tokko jaalalaan waan hedduu keessa dabarsee rakkoolee garaagaraa keessa dabarsee as gahuu danda'a. Namni qaamuma walii qofa waliin ilaalee wal fuudhuu dhiisuu danda'a. Maaliifi naman jaallanni fuudhutti nama jaallattanu jaartiyyuu fuudhuu wayyaa. Maaliifuu haa ta'u maashaallah mabruuk mucayyoon immoo kanaadha ammallee. Maaliif akkuma siin amma jette yaa'u qilleensa biyyaa mana. Maaliif nu akkas gochuu dide haa ta'u maaliifuu mabruuk jechuun barbaada. Gara ajandaa biraatti yeroo seennu immoo Ustaaz Muhammad Bayaan booniyyeen daariitti dubbataatti walitti deebi'uuf immoo maa inni wanta jedhu waliin ilaallee walitti deebina. Deebisuun maal goona nuti amma sheeka ta'aniitu taswiirratti goonamu. Ustaaz Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ustaaz assalaamu alaikum jettee jechuun sun hin taane malee. Ustaaz jechuun sun hin taane akkami yotte malee Ustaaz akkami yotte malee. Hin beekte shamaan jeeyaan. Boonii akkatti beektu san jokke salaamta gaafa dhugaa seelaa jokke. Dur ka akka duriitti jechuun hin ta'u kaama. Nora koon qabu normaal inni akkasan fedhee barsirraa eeguu jira fakkaatti akkuma ati koo beektu san jiru. Ani ka dura abbaa mana kiyyaa akkas jedhaan ture amma garuu ustaaza kiyyaa maal jedhash. Aha ustaaz maa beekan abbaa manaa keetii miti isaa amma? Amma ammatti miti. Adoon akka fuulduraan beekamu malee kan ammatti garuu. Gara fuulduraatti si deemuuf shakkiin jirti hayyee. Qooyi akkasii gaafachaa jiru jaarsa keetii miti amma? Maa beekan? Jaarsa kan koo ture ammaaf miti kan kara fuulduraa immoo beekamuun jeeba. Amma gaa gara bisan isheen illee as jira akkuma rabbisan si gaafadha namni hedduun waa'ee keessanii kana fiidoo waraabaa ture qeeqaa ture qaanis mormaa ture kaan qoosaa godhaa ture jesti maa beekan dhuguma siikee nakas irraan qabu. Isa gaafadhu kan beekne gaafa san gaafa na hiikuu lamaanitti keessa deenitti akka jedhee wallaalee jira garuu isuma gaafadhu mee niin dagaddean. Ustaaz akkami boonii jedhu rabbisan jechuun hiiteen kaarraa qulqulleessitee akkuma sunnaa rasuulaa sanitti irraa lafa keessee jirtaan wanni kun hedduu nama hedduu addan baane waan ta'eef anuuni shakka beekta amma boonii jeeni amma biyyaa walii kan akka jiru namuu wannoon kun ustaaz amma biyyaan boonii jeeni kaasitiin hiite sunnaa rasuulaatiin. Darbi Ummata kana duratti barre. keessi godhuun hin ta'u. Janamaatti. Dhunguma san hunguutti irra jingullitti wantaan. Ilaa dhungoon mitiin jee bari yoo ati dhunga. Ati jechuun akkanumatti osuma teessoo ani ustaazni walitti deebinee inshaallah ka daa'ima keenya argitu taata. Daa'ima bira geessanii tumo. Ooy jamaatti. Bira iyyuu tarree jechuudha. Kan rabbi walitti mi'eesse namni barbaachisuu danda'u. Nu immoo rabbitu gubbaadhaan gadi nutti fidee jaalala waliif qabnullee. Mucaan kun gaabbuun dhabdu. Anaaf dubbeedhaan wanti kun maal adeemsifamaa jira. Walitti deebinee daa'ima. Maashaallah baga tokkoffaa fuudhanii lammaffaadhaaf rakkoon qabu. Isiniif eeyyamna. Hamma lammaffaadhaaf isiniif eeyyamna. Gaafa dura akkasii isin boochiftee waan argi gooteennaan mucattiin kun isiniif hin taatu jennee turre. Hamma garuu lammaffaadhaaf rakkoon qabu.
Agan sagalee agan afaan ustaazarra dhaga'utti kaayoo jaartii tiyya jedhee yoo jechuus baatee maal jette ifama jaarsaan qabayyeetiin ibbeekaa jetti moo jaarsaan qabayyeetiin ibbeekaa jetti maal jette ifama adduras fakkatam waachuu fi jaarsa dhabuu miidiyaa irratti no booniyyatii dhagaa amma jesti yoo namni qosoo karaa deemtuu tarii immoo sin bilbilee tarii bakka cidhaa takka gabayaa wetti wal agartanii ma'een sin janii booniyyaadhaa dhala. Already no ani singilummaan kiyyas yookaan jaarsa qabaachuu kan dhabuu kiyyas aanumaaf malee nama saniif waa isa fayyadanatti hin fakkaatu. Yaa sirruma. Garuu namni si gaafatu isaanaaf waan ta'eef eega si gaafate immoo deebisirraa eeggata deebiin kee maalidha? Kun waan dhuunfaa kiyyaatiin jedhan malee ibsatti laachuuf natti hin tolu namatti amma boora. Tayyib jaartii maama beekan ta'uu kan kee beektamu jaartii maama beekan akka hin ta'in itti beekta booniyyi. Duraanimaa akkasittiin. Hamza Hajileen as jala jira sagalee tana waraabbachuuf ta'a waan asitti itti yaasa. Hamza jala remove godhi yaa dabbala Hamza jala. Dalas dia kan abdoo godhi barbaadeen moo Hamza makana. Dubbiin inni keessa seenu dubbii biraa uuma waan ta'eef jechuudha. Hamzaan keessin gidduu lapha'ee maraamartuu meeqa keessa seenu. Rifuu rabbi walitti jaalla jechuun jaalala wal jaallatanii turtanii jechaadha. Maaliifuu gaa viidiyoon raaf walitti deebi'an warri jettan koomentii irratti barreessaa. Egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufu kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsa isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti dub jechuun dagatina haga viidiyoo kabiraatii walitti deebi'anutti ooroo shawuu baay'ee.